Akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkasumallee obboleeyyan koo kan idil addunyaa irratti argamtan hundi keessaniyyuu jarra jirtu jedheen jira baganaaf jiraatanii isaaf yeroo kana keessanii tole har'a salaaxaa ajaa'ibaa jechuudha. Salaaxaa roobiidha. Akkamitti shunkurtiin hojjechuu dandeenya kan jedhamudha. Asitti akkuma argaa jirtanii roobii yookaan immoo urgoonaan qaba jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha salaaxaa roobii akkamitti shunkurtiidhaan hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin hojjannaa jechuudha. Shunkurtii kana amanan kattafaa jechuudha. Ergan kattafee geesseen booda zayituuniidhaan innan xaabbasaa jechuudha. Zayituuniidhaan hanga inni bunni ta'utti innan xaabbasa. Ergan xaabbasee geesseen booda immoo akkamitti akka hojjetamu hanga xumuraatitti yoo waliin turre waa hedduu walirraa hubanna isin jechuun barbaada. Bakka jirtanitti nagaan naaf jiraadha. Hordoftoota koo warroonni maatii naaf taatanii na jajjabeessitan yaada babbareedaa naaf kennitan akkasumallee jabaadhu irratti hojjedhu naan jettan hundumti keessaniyyuu galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isin jedha. Hunduma keessaniiniyyuu naaf jiraadha. Hamma waliin hojjennu shunkurtii kaname. Tole shunkurtii keenya kattafannee geeffannee jirra. Kun bifa kanaan kattafne jechuudha. Akkanatti dhedheeressine kattafne. Kun akkuma argaa jirtanii bifa kanaan kattafne geessinee jirra. Amma immoo jechuudha ni xaabbasna jechuudha. Hanga inni bunni ta'utti yookaan hanga inni bunni ta'utti ni xaabbasna jechuudha. Hayyee tole amma hanga shunkurtiin keenya nuuf bilchaatutti yookaan immoo hanga shunkurtiin keenya bulee nuuf ta'utti jechuudha. Salaaxaa yeroo kamiyyuu hojjechuu dandeenyu fi yookaan immoo salaaxaa yeroo kam hojjetamu qabuudha kan waliin hojjennu jechuudha. Salaaxaa asitti akkuma ilaalaa jirtan kaasitu jira. Asitti immoo baqidoonas ni jira jechuudha. Timaatimii fi kuukambar yookaan immoo kiyyoora. Kana hanga shunkurtiin keenya nuuf bilchaatutti salaaxaa roobiin keenya hanga nuuf gahutti jechuudha. Miixaasii kana hojjannaa jechuudha. Kana yoo eegganne immoo asitti argaa jirtu. Jarri keenya baay'inaan waan bulee fayyadamu waan akkanaa kana waan ta'eef jechuudha. Isa kanallee ni qopheessine jechuudha. Asitti akkuma ilaalaa jirtan salaaxaa keenya salaaxaa roobiitiif jechuudha. Loomii qopheeffannee jirra. Tarii loomii kana hundaan nuti kan galchinu. Tole hordoftoota kiyyaa amma roobii kinu bannee jirra jechuudha. Roobiitti roobii walitti naqannaa. Sahani qopheeffannee jiru kanatti jechuudha. Kunuutu roobii asitti naqannee geessinee jirra. Ani roobii sadii fayyadamee roobii lamas tokkos yoo fayyadamtan akkuma maatii keessaniitiin jechuudha. Murteessaan maatii keessan waan ta'eef shunkurtiin duratti waliin hojjannes ammoo asitti bifa kanaan jechuudha. Tarii qulqullina qabaachuu dhiisuu danda'a. Bifa kanaan bunni ta'ee nuuf bahee jira jechuudha. Isa kana ammoo kallattumaanii asitti daballaa jechuudha. Tole kun shunkurtii keenya roobii irratti naqannee jira jechuudha. Amma asitti loomii duratti isinitti agarsiisa keessaa loomii tokko fayyadame jechuudha. Sanii olis fayyadamuu dandeessu, sanii gadis fayyadamuu dandeessu jechuudha. Loomii akka fedhii keessaniitiin